Gadaati fuutee jirta? Fuudheetiin jira. Akkam ijaartii soddaa ni kabajjaa? Ni qabata. Daawwachaa jiran daawwattoota keenya kanaan waan jettuun daawwattoota keenya viidiyoo tana laayik godhaadhaa jimmee achi ilaali. Viidiyoo tana laayik godhaa daawwattoota keenya. Hedduu isin jaalladha. Salamtaan keenya gaaraa fi baara qaxxaamurtee bakkuma jirtanitti isin hageessu. Har'a nama dhiiraa tokko biraan jira. Inni kunis maqaa isaatii fi innummaan maqaa isaa kan himu ta'a. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam. Keenya. Gadaadha. Faamin naaf. Faamin siif eenyu? Faamin naaf abbaadha. Ati gadaa eenyuti? Gadaa faamiti. Ati eessa dhalatte? Dalagaa Yaman. Yaman dhalatte? Ammoo eessa jirta? Jirtu biyya eenyuti? Somaalii. Biyya Somaalee jirta? Ati Oromoodha moo Amaara? Araboodha. Oromoo Musliimaati moo Kiristaana? Kiristaanaaf Oromoo ta'e. Oromoo ta'e Oromoo Musliimaa jechuudha. Oromoon Kiristaanota maal si ta'an? Waan naa ta'an obboleeyyan naa ta'an. Oromoon Musliimaa ta'u maal si taati? Oromoo Musliimaa obboleeyyan naa ta'an. Amaarri noo maal si ta'a? Amaarri waan naa ta'a. Amaara kasotteeti. Hunda isaa ajjeese akka isa qulqullaa. Kanaafuu warri Hacaaluu ajjeese kun fira keeti moo diina keeti? Kaameeraa laal. Diina keeti. Warri Hacaaluu ajjeese diina keeti? Inni barataa? Inni baradha. Barataa jiddumaan ilkeen qabdu ilkee maaltu sirraa fuudha? Nin qabdakke. Duraan ni qabda ture? Eessa sirraa kuture? Naa jeessa. Sirraa jabte? Tabira akkasii magartu abdii ni qabda? Nin qaba. Ummaa teetoo maqaan eenyu ni beektaa? Faatimaa Mahammad. Waaw maashaallah Faatimaa Mahammad. Ummaa tee bira eega deemte hoggaa afur caaltee jirta. Maqaa isii kamii jaalatte yeroo hunda? Gisee hundaa ni jaaladha. Ummaa tee bilbila ni dubbiftaa? Ani dubbisa. Maal fa'a jettaa mee ummaa teetiin maal naaf itti fayyaddaa mee yeroo dubbiftu? Makiinaa faana abisiin jira. Ummaa tee sana hedduu feetaati? Makiinaa akka ta'eetiin naaf jira. Makiinaa akka dhaabbattu sana ummaa tee hedduu ni jaalattaa? Ani jaaladha. Ummaa teeti moo abbaa kee irra jaalatta? Ummati abbaa jaaladha. Ummaa teeti irra abbaa kee jaalatte moo isaan lachuu walqixa jaalatte? Isaan lachuu walqixa akkatti. Walqixa jaalattaa jechuudha. Garuu maaliif walqixa jaalatte? Maaliif tokko irra caalchiftee hin jaalatin? Lakkii akka hin naafaatan. Isaan lachuu walqixa jaalachuu akkasii? Haati. Mee namni yeroo asii kanne maal jettan? Nin galatoonfadha. Yeroo namaaf ati waa kanne? Nin gammada. Yeroo kannite ni gammadda? Yeroo fudhatte immoo ni galatoonfatte jechuudha? Ati Musliima moo Kiristaana? Oromoodha. Ati Oromoodha. Oromoo Musliimaati moo Oromoo Kiristaanaati? Oromoo Musliimaa. Oromoo Musliimaati? Ati Rabbitti amantaa? Rabbitti nama. Rabbiin ati itti amantu san eessa jira? Arshii jira. Rabbiin itti amantu arshii jira? Ni salaataa? Inni taata. Sooman ni soomantaa? Inni sooman ni sooman. Hajji dhaquufoo kaayoo ni qabdaa ni feeta hajji dhaquu? Dhaquu ni fedha. Salaata yeroo salatu Rabbi gabbartaame? Rabbiin gabbara. Akkami amantaa Musliimaa kanatti gammachuu ni qabdaa? Nin qabee. Hedduu itti gammadda? Hedduu itti gammada. Maaliif amantaan tun kannaadhaa jettee yeroo itti yaadde ni qabda? Nin qaba. Amantuma tanatti jechuudha? Nin qaba. Amantii sana fitti amantummaadhaan amantii sirrii teettee fudhattee ni jirtaa? Nin qaba. Akkas. Fitti amantummaa itti qabda? Murtaatti qaba. Kunoo daawwattoota keenya gadaan an Oromoodha Oromoo Musliimaati. Oromoo qofa ta'uun gahaadha. Musliima ta'us Kiristaana ta'us ni jaalanna. Ammoo warri artistoota keenyaaf gootota keenya ajjeesan yoomuu diina keenyaa jechaa jira. Amantaa kanatti gammachuu ni qabdaa jennaan hedduun gammachuu itti qaba. Ittis niin amanaa jira. Namni amantaa ofii jabeeffatu namni saba ofii jabeeffatu nama eenyummaa isaa beeku. Kanaaf gadaan nama kanaati jechuudha. Mee gadaa wajjin turtii gabaabaa ka goonu ta'a. Gaafiif deebii naaf gadaan goonutti akka gammachuu guddaa akka ittiin entertaayim taatan abdii qabna gaa'ii turtiin keessan nu faana turu. Mee gadaa amma bakka itti jirtu tanatti gammachuu argachaa jirta? Gammachuu argachaa jira. Jireenya kun ammaan tana hedduu takkas gammachiisu jira. Mee muqadiis tolii taa'e mee. Jireenya ammas gammachiisu jiraati? Jireenya ni gammachiisu jirta? Fuudheetiin jira. Akkam ijaartii soddaa ni kabajjaa? Ni kabajja. Hedduu takka kabajjaa? Ni kabajja. Tole gaa duuba aruusa kee maaliif nu yaamin? Aruusa nama yaamuun feene? Akkami namni ati fuudhuu deemtu yookaan fuudhee misa? Maaliif gaa duraan fuudhan nu jette amma maaliif hin fuudhan nu jette?
Maali numa tapha kunoo gadaan akkana nu taphachiisee jira. Nuti gadaadha gaafiif deebii gadaa hojii goonenne gadaan ifumaafuu gaafiif deebii kan godhate itti bobaqa. Awwa gadaa mee qottu xiqqishoo shirrii jennee mee deddeemaa haasofna meesii buutu. Lakkaanuu gadi. Atu gabbuute bu'i. Waaw. Hanga walitti chaanuu nageetti. Mee harka mee salaam jimme. Salaam. Oromoo ni jaalata? Ni jaalata. Haati mi Oromoo isin jaalata jeen. Oromoo isin jaalata. Harketti lulu kun kaameeraa dureerta. Oromoo baay baay jeen. Oromoo baay baay. Hanqa gaa turtii biraatii walitti deebinutti gadaa wulii yeroo hunda torbaan irraa yeroo takka interviyuu godhuudhaan gadaa wulii nu waliin ka turu ta'a. Nu hordofaadhaa asumaan hanqa turtii biraatii walitti deebinutti nageetti jimme. Nageetti. Baay baay.